Barreeffama Yaayaa Bashiir kutaa tokkoffaa yoo eegalu gabaasa injifannoo sobaa yeroo Eertiraa turre. Bara 2012 haga 14 dirqama dhaaba keessatti natti kenname lama baadheen hojjechaa ture jedha Yaayaan barreeffama isaa yoo eegalu. Gar tokkoon gulaalaa sagalee bilisummaa Oromootiif TV gaaddisa dhugaatii gama kaaniin ammoo dubbi himaa dhaabaa baa'uun ture jedhan. Kanarratti hojiin dabalataan hayyu duree irraa fudhadhee hojjedhus ni jiru. Hojii kana keessatti leecalloon addeessa gara ummataatii baafamu yookaan ammoo public relation resources isa guddaa ture jedhan. Odeessi kun motora hamilee qabsichaa jedhameeti ummanni raadiyoo jala taa'ee dhageeffachaa ture jedha Yaayaa Bashiir. Kana keessa odeessonni waa'ee tarkaanfii diina irratti fudhatamuu isa olaanaa ture kan jedhan Yaayaan odeessi kun qaamota dhaabicha jalatti ajajaman lamarraa ni dhufaa jedhan. Kunis ajajoota waraana bilisummaa Oromoo dirree jiran irraatiif qeerroo bilisummaa Oromoo akka siviilitti ummata keessa socho'an irraa oduu nu gahuudha jedhan. Dirqamni hojii kiyyaa tokko qulqullina odeessa gara ummataatti faca'u to'achuutiif wayyeessuu ture kan jedhan Yaayaan gabaasni qaama lachuurraa dhufu irra hedduun isaa gonkumaa kan amanuudhaa fi gurratti ulfaatu ture jedhan. Haala dhaabichi yeroo sana wal caccabsee bututee jiru keessatti odeessi tarkaanfii jedhamee dhufu sun ummatatti ibsuu dhiisi gola keessattuu nama 2-3 ta'anii walitti himuufillee qaanfachiisaa ture jedhan. Odeessa tarkaanfii injifannoo jedhamee dhufu keessaa kanneen akka woboon humna diinaa irratti haxxee hidhee waraana ooraalii 2 guutuu gubee daaraa botoroo godheera jedhu oduu sobaa ta'uu eran. Kan biraa qeerroon bilisummaa Oromoo laguu gabaa milkeessuudhaaf tarkaanfii fudhateen ooyiruu midhaan diinaa heektaara 100 hangana lafarratti gubee daaraa botoroo godheera. Qeerroon bilisummaa Oromoo buna midhaan diinni konkolaataa fe'insaa gurguddaadhaan dabarsaa jiru karaa itti cufuun tarkaanfii fudhateen buna kuntaala 100 hedduutti shallagamu gubee barbadeessee fi kan kana fakkaatan oduu nuti dhiyeessaa turreedha jedha Yaayaa Bashiir. Odeessi gama waraanaa irra guddaatti kan dhufu qondaala dhaabichaa yeroo sanatti qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo hoogganaa jedhamu karaa Atoomsaa Kumsaa yoo ta'u yeroo garii ammoo hayyu duree dabalatee qondaaltota biroo irraa ture jedhan. Odeessi nutti ergamu kun waan lamaaf rakkoo qaba ture kan jedhan Yaayaa Bashiir. Tokkoffaa dhugummaa hin qabu. Odeessi hangana ga'u osoo dhugaa ta'ee sagalee bilisummaa Oromoo qofa utuu hin taane miidiyaa gurguddaa addunyaa guutuutu gabaasa ture jedha Yaayaan. Yoo dhugaa haga tokko qabaate dharti itti daramellee yoo xiqqaate VOF Deutsche Wellen suufanii gabaasuu danda'u turanii jedhan. Yeroon dubbi himaa dhaabichaa turetti akkaan gabaasaa tarkaanfii karaa wobootiif qeerroo bilisummaa Oromootiin fudhatamu torbaanitti cuunfee yookaan samaraayis qindeessuudhaan gara miidiyaalee addunyaa facaasuun ajajnaan waliin rakkachaan ture jedha Yaayaa Bashiir. Ajaja Jaal Daawud irratti kenname waliin rakkachaa turuu isaa yoo ibsu. Kuusaa gabaasaa kijibaa kana toonii meeqaatama kan markabni baachuu hin dandeenyeen miidiyaaleetti ergaa ture kan jedhan Yaayaa Bashiir akka guddina gabaasichaatti Oromiyaan guutuun waan raafamtee yookaan waraana guddaa keessa jirtu fakkaata ture jedhan. Miidiyaaleen gabaasa kana amananii nurraa fudhatanii odeessa dabalachuudhaaf nu gaafatanii fi gabaasan tasuma hin turre jedhan. Odeeffannoo sobaa ta'uu waan baraniif irraa fudhachuu didan. Rakkoon odeessa kana